Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne afaanuma keenya katabne. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii dhaloota qubee. Dhaloota qubeetiin bu'uura irraa kaafnee akkaataa daa'imman keenya qubee afaan Oromoo sirriitti qubeessuu danda'an fa'aa gubbaa gara gadii ol deebinee bitaa gara mirgaatti gidduutti deebi'uun bitaa hanga mirgaatti barreessina. Faa, farda. Qubee afaan Oromoo walitti fiduudhaan sagaleen akkamitti uumama? Baa fi aa takka yeroo dubbifnu baan koobatti b, aa takka biratti yeroo ilaalu a, walirratti b. Sagalee jedhu nuuf uuma jechuudha. Qubee afaan Oromoo bakka meeqa qooduu dandeenya? Afaan Oromoo keessatti sagaleen bakka meeqatti qoodama? Yookiin birkiin sagalee bakka jaatti qoodama. Isaanis sagalee dheeraa, sagalee gabaabaa, laafaa, jabaa, irra butaa fi hudhaa jenneet bakka jaatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Sagalee fayyadamuudhaan jechoota afaan Oromoo akkamitti ijaaruu dandeenya? A, E, A, daa, aadaa fi akkasumas viidiyoolee garaagaraa akkanaan wal qabatan torbanitti al tokko chaanaalii keenya dhaloota qubeetiin kan isin biraan geenyu ta'a. Kaayyoon guddaan chaanaalii kanaa dhaloota qubee afaan Oromoo sirriitti dubbisuu, qubeessuu fi dubbachuu danda'u uumuudha. Daa'imman keenya akkasumas uummanni Oromoo guutuun qubee afaan Oromoo, jechoota afaan Oromoo sirriitti barreessuu akka danda'aniif chaanaaliin keenya ni hojjeta. Kanumaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan viidiyooleen nuti torbanitti al tokko gadhiifnu akka isin bira gahu godhaa. Nu waliin turaa. Galatoomaa. Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne afaanuma keenya katabne.